دنيا تناف جيرما في كرباني كراساكي girdoo mulqee duniyarraa dabre warra jecha gaafii guddoo ani eenyu kana deebii argate maaliif jennaan ani eenyu jechuun hedduun namaa ani eenyu kana wayita jennu ani eenyu annama moo bineensa moo jinni moo malaa'ikaadha gaafiin sanii miti addunyaan tun beektota hedduu qabdi gahaa jechuun dandeenya profeesaroota hedduu qabdi ulamaa hedduu qabdi saayintistoota hedduu qabdi warra addunyaa kana gosa adda addaatiin ijaaruu danda'uuf keessaa qabdi osoo ummanni miliyoonotaan hayyoonni hagana baay'atu jiru rabbiin ibsaa maaliif uume sheexaahiriin maaliif itti dabale osoo addunyaan tun beektota qabdu osoo hayyuu qabdu gahaa jennee fakkeenyaa yoo fudhanne tirfii dhufne jechuudha yoo nama kanarraan addan ta'in tirfii taanee dhufne jechuudha garuu ani wanni amma namarraan adda si godhu eenyu kee yoo argattee maaliif jennaani fakkeenyaaf gaaf tokko kitaaba tokko maqaa isaa mut faariqan jedha maqaa kitaabichaati duwwaa du'i jedha maqaan isaa ayyee duwwaa du'i jedha maqaa kitaabaati ba takkaan jiru maqaan akkana duwwaa du'i jedha maqaa kitaabaati kitaaba san gubbatti mata duree fuuldura irratti dubbisee maal arge gaaf tokko addunyaa hayyoonni gurguddoon waliin ta'anii wal mari'atan ardii addunyaa tana keessa ardiin qabeenya qabdu tamiin ni jechirratti wal mari'atan wal mari'annaani gariin maal jedhe addunyaa keessa ardiin qabeenya qabdu awurooppaadha jedhe baddaa baay'atti bishaan qabdi jannata ardirraa jedhamti gaarreen addunyaa kanaa gara eeshiyaa ardi san keessa jira kanaafuu ardiin qabeenya qabdu kuduraa fi muduraa wantoota addunyaa kana ittiin sooramu oomishuu dandeettu isiidhaa jedhan gariin immoo ardiin qabeenya qabdu afrikaadha jedhan akkuma waliin beeynu bineensota uumamaa fi qabeenya akka warqii keessattuu wantoota qabeenya uumamaan jiran lafa keessa gaara keessa qabdu afrikaadhaa jedhan jaziiraa arabaati jedhan biyya beenzila qabdu biyya petroola rabbi keessa ka'ee uume kana hunda namuu yaada dhiheessee wayita jedhu tokko qofti harka baasee kun martuu sirrii miti jedhe ardiin qabeenya qabdu qabriidha jedhe ardiin qabeenya qabdu qabrii jedhe namoota kumaatamaan lakkaa'aman kan osoo dandeettii fi ogummaa fi bilchina qaban san gabbaasanii nuu kennanii addunyaan tun kallattii meeqaan jijjiiramuu dandeessu guddina teknoolojii fi waan gargaraatiin addunyaan duratti fufuu dandeessu yaadota san akkasumatti qabatanii qabrii seenan jedhe kanaafuu qabeenya guddaan qabriin galan jechuu jira fikra ilaalcha fakkeenya gaafii si ka'a abbaan mabraatii uume kun maqaan isaa Toomaas namtichi jalqaba abbaa mabraatii ka'edha achi durallee namni yaalanii jira seenaa keessatti garuu humna amma agarru kan addunyatti namni gati baase golaa fagicha ardii tanaa kan ibse Toomaas osoo ilaalcha mabraatii qabsiisuu san gabbaasuu baate har addunyaa mabraatiin qabdu ifaan qabdu addunyaa silaa qabeenya san fuudhee qabri ittiin gala jechuudha qabeenyi sun eessa silaa mabraatiin eessa jirte jechuudha silaa ampuuliin qabrii jirte jechuudha isattu garuu osoo qabriin seeniin dura of keessaa baasee duwwaa du'e jechuudha duwwaa du'e abbaan mobaayila oomishe kun osoo gaafa mobaayila oomishu san ilaalcha san sodaatee itti amanuu dhabee shakkee ofitti amantummaa dhabee kan qabatee qabriin seenuu dhabe ta'e silaa tokkochi kenna mobaayila hin qabnu osoo inni qabriin seene gaafsan qabeenyi mobaayilleessa jirte jechuudha qabrii jirti ammoo hanga mul'atee fi hanga warra dubbatee gadi baaseen hagana ka jijjiiramne warra osoo hin dubbatin osoo gadi hin baasin wayii saba qaba kanaafuu sababa jarri osoo dubbachuu dhaban osoo of keessaa gadi hin baasin qabatanii qabeenya hagas gahu qabriin galan wanni hagan addunyaa miidhan jiru jechuudha kanaafuu maal jechuun sirriidha duwwaa du'ii jedha kitaabdichi aartii keessaa rabbi ogummaa sii kenna ta'a ogbarruu keessatti rabbi ogummaa sii kenna ta'a dubbattee dubbiin kee dubbii humna qabu biyya jijjiiru hamilee namatti godhu ta'uu danda'a kennama rabbi sii kenne san hin sodaatin sanyii filatama yeroo filatama lafa filatama amma sanyiin nama hedduu wanni baduuf jira sanyiin filatamaadha garuu lafti filatamaa miti sanyii filatamaa bareeda fuutee oorruu ashawaatti yoo nayxe gadi nayxe si biqila ammoo yeroo sanyii filatamaallee jalqabaafuu lafa filatama iddoo lafa filatama oorruu filatama garuu yeroo filatama yoon ta'e yeroo silaa qonnaaf hin malle yeroo facaasaan hin malle yoo gannayxe yeroo bonaa yoo gannayxe achumaa nafa akkasumaaf hin biqilu sanyii wayita jennu nuti garbuuf qamadiin baannu ilaalchaa fi bilchina kennama teknoolojii addunyaa kanaa kennitu baannu namni ati biratti gadi naquu qabdu nama filatamaa ta'uu qaba yaada tokko rabbi sammuu keessa si kaa'essi uumemi fuutee nama hunda biratti nimin namni hedduun markaa dhaamsa kan akkanumatti rabbiin hojjumaa yoo si awwaale malee kana hojjattee addunyaan gadi hin baatu nama si harkaa dhahu jira kanaafuu nama filamaa yaada tokko sanyii filamaan qaba namu yaada filamaa jechuudha
bilchina filamaa jechuu khalaqa filamaa namuu sammuu keessaan qabu garuu nama filatamaa filachuu dhaburra yeroon filatamaa illee murteessaadha yeroo sabni gabrummaa keessa jiru yaada bilchaataa fedhe yoo fidde khalaqa feeti sammuu keessaa fidde yeroo filatamaa filachuu dhaburraa kan ka'e yaadni keessuun harkaa du'a fakkeenya bara gabrummaan ummata oromoorra kana caala daran jechuu ture fakkeenya gadaa wayyaanee fudhannu namoota xayyaara uumuu danda'an kama biraatii qabsiisuu danda'an hedduutu dhufe biyya keenya keessatti jarri sun dhukataa jiraatan kan ofii kiyyaa beeku jira lubbuu isaanii eeggachuuf maaliif jennaan yeroo santu filatamaa miti yaada bilchaataa kana yoo gadi baasan sababa yeroon filatamaa ta'uu dhaburraa ittiin du'an waan san kanaafuu waan san tiksuudhaaf jecha waan san tiksuudhaaf jecha dhokatan maal jechuu barbaanne yeroo sanyiin tokko biqilee daraaree lalisee bakka ga'ee dhaloonni irraa muratee nyaatuuf waa sadii filatuu qaba sanyii filatamaa iddoo filatamaa maali yeroo filatamaa sadan kun yoo wal sime namni kalaqa addaa addunyaa tanaa baasa hagam takka akka albertiin gaafa nazariyyaa isaa san fidu hagam takka akka foo dhaabbatan gaafa Abbaas bin Firnaas xayyaara in oomishaa jedhee sammuu keessa kaa'e hagam takka gafoo fuuldura dhaabbatanii beeyna jechi dubbiin nuti irraa kaane daawwattoota keenya man ani eenyu hedduun namaa osoo ofiin argatin addunyaa irraa gale qabla an taqra'a al-aakhariin wa qabla an yaqra'aka al-aakharuun iqra' nafsaka awwalanii osoo namni nama biroon qaraane osoo nama biroon dubbifne osoo namni sin qaraane dhufee namni biroo sin dubbifne اقرأ نفسك درا كتاب سكيسا كاي اوف دبسي اني لكوفس اوف دندئمو لكوفس دبلما تاوف دفي الدنيا كنرت لكوفس اوف دندئ دفي ملئني لكوفس تي دبلمو في دفني نمر مال ادقو دي ربنا اومي كنمني ربين انا كيسا كاي الدنيا تنقى النباسي مالي وان اداوهي كنمني هجر قديم باسن كربي أنا كيسا كإمالي جتة قلت في كيسا باسو قرانو يونيفرسيتي أمريكا كيسا كجفمتكو الرهدون نماجد أن هركر إبا كيسا هركيسا دي تمني إتين إبي فمديسي وانبرو وجتان نمني يونيفرسيتي الرابع براتوني يونيفرسيتي الرابع فيلدي إتين إبي فمن إيسانيغا هي إساني كإرتي ميد أماني إرتي إنك أماني إرتي بيلهاني إرركتاني براتان سن وصو إسان تاني ka university gadiin bahe achuma maree waraqaa wajjin achi kaa'ee waan biroo dalagadhaan harka dhibba keessaa 80 sababni maaliif waan inni barataa ture santu ka isaati miti waan nama biroo barataa ture ka isaa osoo hin taane kana biroo waan barateefi maaliif maal tokkas godhe gadiin bahuu rakka laffaatii waggaa 20 jala gahu waan nama biroo barachuu maaltu isa godhe beektaa of argachuu dhabuu isaati dura eenyu yoo maal dalage fiixa baasa ammaal yoo dalage irraa gammada jechi tokko jira warri hayyuu biyya chaayinaa tokko jedhe namni waan jaalatu hojjetaa oole gaafsan hojii malee ooleedhan waan jaalatu namni waan jaalatu hojjetaa oole jechuu qaba malee jechuun namni gaafa waan jaalatu hojjetaa oole gaafsan hojii malee ooleedhan jechi kun haasofne nu haasaa jirru makiinaa oofu warra konkolaataa oofu garaan kee quufee konkolaataa kanatu ittiin hin fudhadhu dirqama maatii dirqama jireenyaaf konkolaataa oofu malee inni konkolaataa uumuuf hin uumamne waan biroo rabbi isa akka nama ooyiruu qotu takka osoo ittiin gammadin nama ooyiruu qotu jira akkasii ogummaa isaati miti amma qorannoo kolfisiisaa tokko dubbisee ture isin dura qorannoo wayiiti waan kolfaati tarii dhugaa ta'uu malalle Jaapaanitti torbee keessaa namni baay'inaan guyyaa kam du'aa jennaan wiixata baay'inaan kan namni baay'inaan du'u jedhan torbee keessaa guyyaan baay'inaan duutirra ooltu maaliif jennaani hojii atiitiif dirqama jireenyaatiif itti seene malee jaalala waan irraa hin qabneef wiixanni gahu hunda qoma dhiphata sababa san wiixata du'adha namni baay'inaan biiroo maaliif jennaan wiixata guyyaa firiishiin rakkata jechuudha wiixata guyyaa wanto jedhaniin wiixanni guyyaa gurraacha jedhaniin jimaata guyyaa adii jedhaniin maaliif jennaan guyyaa hojiirraa hiikkatu guyyaa jimaataatiin firiideedha guyyaan inni wanto irraa hiikkatu hojiirraa hiikkatee bashannanu maaliif hojii san jibbe namni hojii san tuqa isaati miti wanti namni hojii jaalatu namni hin jibbu hojii isa keessa jirtu ta uumamaan isa keessa jirtu namni hin jibbu kanaaf hedduun namaa osoma namni nama tokkocha nama kumaatamarra ta'ee osoo jiraatu ka duniyaarraa galee jira rasuuli rabbii sallallahu alayhi wasallam Abaa Bakri maal hojjetuuf uumamee waan beekuuf Abaa Bakriin bakka isaan malu kaa'e Khaalidiin fuudhee adaan hin jenneen rasuuli rabbi azaan hin kenneef maal kenneef hoggansa waraana beekamu san hoggansa waraanaa kenneef ogummaa isaa waan beekaniif ogummaa waraanaa isaa kenneef takkaa Bilaalii waraana hogganu dhageetteet seenaa keessatti Bilaal ibnu Rabah Bilaaliif azaana kenna Mucaadh ibnu Jabal
osoo Abaabakrii fi Umarii fi Aliyyi ibn Abi Xaalib Madiinaa jiran ulamaan isa caalan hayyoonni gurguddaan isa caalan bilchinaa fi dandeettiif gootummaan isa caalan jiran maaliif rasuul rabbi Yamanitti erge akka waan nama hin qabne mucaa xiqqaa daa'ima. Ogummaa isaattu. Egaa Mu'aadh ibn Jabal isatu bakka sanii mala rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam hunda sahaabaa isaanii ka ogummaarra kaa'e. Ogummaa isaan malu ka waan namni sun dalaguu danda'u wajji wal madaalu fuudhee bakka isaan kaa'e rasuulli rabbi. Amma keenya ka waa'ee fayyaa baratee baheetu hoggansa bishaanii keessa dalaga. Obboleessu bara. Achumaan hongeessa. Bofatu hallaatti ta'u malee dhee bararuuf. Bofni obboleessu. Bofti allaattii ta'uu hin danda'u. Bofti allaattii ta'uu hin danda'u. Hallaattiin bofa ta'uu hin danda'u. Qurxummiin bishaan keessa galti malee. Ala galuu hin dandeessu. Awwaara hoogganuu hin dandeettu awwaara keessatti. Baatee innaan hin jiraatu. Hin jiraattu. Biyya keenyatti wanti hooggansa keessatti rakkoo guddaa fide bakka harraageessaan malu jaldeessa yoo kaayan. Wanni bakka hedduutti nu darare kan diin keessattis ta'e hooggansa biyyaa keessattis ta'e nama bakka isaan malu kaa'uu irra rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam سيأتي على الناس زمان خداعات يصدق فيها الصادق يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويؤتمن فيه الخائن ويخون فيه الأمين وينطق الرويبضة برا زمان ميزان قرقر الأفوتاء يا رسول الله ميزان فالته نبي محمد دبته برا كجبان لغا دبتها جد أمي سرتفيكيتين ساكنهم ورقا رقا نما لغا دبتها نما كجبدو جد أمي سرتفيكيتين ساكنهم bara gantuun gatii argattee bakka nama amanamaa teessu bara namni silaa amanamaa namni amaanaa eeggatuu danda'u biyya hoogganuu danda'u amaanaa keessatti bakka gantuu kaa'amu. Bara namni waan xiqquu fi ruwaybidaa jechuun jecha raabidaraa dhufe ruwaybidaa dha rasuul xiqqeesse. ruwaybidaa jechuun alladhi laa yastaxii'u an yaquba bisha'ni nafsihi nama ofumaafuu of jiraachisuu hin dandeenye. ما الرويبضة يا رسول الله يا إرجما ربي رويبضان أتجتتن كان وفين أبتن دندن أتجت كمن إنن الرجل التافه وفي رواية الرجل السفيه يتكلم في أمر العامة نما كأفينه فوقن دندن كأفينه هاسا بالشات هاسون دندن كنمنو هاسا وإسار رأيو أجائب وجذبو ما إسار إساتو هوغانس أمتا كيس رسول ربي جل عليه الصلاة والسلام زمن الآخر حديث بيرو كيستي لا تقوم الساعة قيامان هم بوتو جل حتى يسود كل قبيلة منافقوها هجا جند هند قصة هند إر مجرمني إر فكتان جند سني هو جنوتك يا مان بوت لرسول ربي سبحان الله ما لي في إذا متى الساعة يا رسول إذا ضيئت الأمانة فانتظر الساعة إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة قاف دمي نما إسانهم ملك نما دمي كم قاف سنك يا ما يجري رسول ربي صلى الله عليه وسلم كوني نمني barsiisummaa malu asiin gahee hooggansa jijjiiruu nama hooggansaa malu fuudhanii bakka barsiisummaa kaa'uun shari'atti illee hin qeebalamu sammuu ilma namaatti illee hin qeebalamu uumaan duniyaallee hin qeebaltu kun eessarraa dhufa tokkoffaa eenyummaa ofii wallaalurraa dhufa gatii ummataa wallaalurraa dhufa seenaa jijjiiruu seenaa micciiruu keessaa gahee guddaa taphata kanaaf qabxiin irraa kaafne daawwattoota keenya osoo ofiin argatin hedduu namaa duniyaarraa gale ka jennu kuni hedduun namaa ibsaan maal danda'a. Ogummaa danda'u san fakkeenya of keessa barbaadu barreessu an eenyuun ta'u akkami beekaa ani eenyu yoo jedhe akkami beekuu danda'a kan tooftaa afur lafa kaa'an akka itti of beektu. Tokkoffaa waan osoo hin baratin osoo addunyaa tana keessa deemtee namoota adda addaan argin uumamatti si keessa jiru. Uumaman si keessa jiru. Fixraa uumaman si keessa jiru. yoo baratte tarii barumsa keessa wanni wahii sitti tolee waan san fudhachuu dandeessa. Yoo addunyaa keessa deemte waan wahii argitee waan san fudhachuu dandeessa. Garuu waan osoo hin baratin osoo homaan argin daa'imummaan ol gadi ooftu hin jiru. Amma ijoollee xixiqqoo daa'imman waa baay'ee hojjette gariin konkolaataa fa'aa yaalanii dhoqqee irraa dhahuu meeshaa fa'aa taphatanii meeshaa fa'aa waan adda addaa jechuun sun uumama amma sun uumamaan jira waan uumamaan jiru. Amma fakkeenya ijoolleen shamaraa meeshaa wayita taphattu daa'ima duwida baatti daa'ima irraa jalqaba haadharraa agarte bara ijoolleen daa'imni immoo dhoqqee kanarraa qotiyyoo sangaa hojjatee lafa kana qota yookaan makiinaa fa'aa oofa makiinaa fa'aa oofa ijoollummaa Ibn al-Jawzi rahmatullahi alayhi maal jedhe alhimmatu mawludatu ma'a al-aadamiyyi bilchinni kennamni dandeettiin uumamaa kun ilma namaa wajjin uumamee gabbaa malee guyyaa keessa namatti hin qicamu bilchaataan of keessaa baasee addunyaa qabatama irratti gadi baasee addunyaa tanaan jijjiira. Kun osoo of keessaa qoteen baasin addunyaa irraa gala. Tokkoffaa waan osoo hin baratin osoo hin deemin osoo waan argin
uumamaan keessi kee argisan tu waan keetii lammaffaa waan yeroo dalaydu itti gammaddutu waan keetedha waan yeroo dalaydu itti gammaddu wanni sun keetii jedhan kun dhugama waan jiru waan dalaydutti yoo kan gammanne ta'e dirqama jireenyaatiif itti seentee oofaa jirta malee wanni sun keetii miti waan wayita dalaydu gammachurraa of quban qabne maaliif jennaan namni waan jaalatu yoo dalage bareecha namni haga isaa galte namaa galcha jedhanimi namni bara isaa galte namaa galcha namni haga wanni tokko itti tole haga san bareecha haga wanni sun itti isa gammachiiseen bareecha kanaaf namni waan jaalatu hojjetaa oole gaafsan hojii malee oole jedhan maaliif wanni tokko san cinqine bashannanaa oole taphataa oole jechuudha waan jaalatu hojjetaa oole mi kanaafuu namni waan jaalatu hojjetaa oole guyyaa san hojii malee oole jedhan dubbii guddaa beeki kanaaf waan jaalattu yoo kan waan dalaydu san kan jaalattu ta'e wanni sun waan keetii jedhan hayyoonni kanaaf waan garii immoo ka abbaan ofirraa hin beeyne jira kan namni sitti himee wanni akkanaa hedduu sirraa tola waan kana osoo irratti cimtee kan namni abbaan of keessatti hin argin kan namni namarraa dubbisu kan namni namarraa qara'u jira kan namni namarraa dubbiseet kennamni kee kan ogummaan kee kan bakka kanas si mal bakka kanas si madaal bifa kanaan deem osoo akkana iccitiisan si baasu iccitiisan nama baasuu danda'utu jira kanaaf daawwattoota kabajamtoota keenya of haa argannu keessi keenya haa dubbifnu ana eenyunni addunyaa kanatti tirfii dhufe moo tirfii fiduu dhufe in lam tazid ala dunyaa shay'a fa anta zaa'idun alayha addunyaa tanaa yoo bu'aan buusin atu ba'aa taata'edhan kanaafuu bu'i jedhan duniyarraa bu'i jedhan ammallee wanti warri lixaa irra walii galee tokko jira warri lixaa kun keessatti hadha warri qorannaa garaagaraatiin ji'oolojistoota jira qorannaa dacheetii warra biig baangi tiyooriitu jira warra ammootu imbiiriyoolojii qoratu jira waa'ee ulfaa warra ammootu waa'ee galaanaa qoratu jira warra waa'ee duumessaa qo'atu jira waa'ee immoo astiroonoomii qoratu jira hundi isaaniitu kunniin keessaa saayintistoonni hadha addunyaa kana keessaa naasaa keessa jirani wanti isaan irra walii galan tokkotu jiraadhaan sun maaliin jennaan siri'echii waan jedhamutti amanuu jedhan siri'echii jechuun siri'echii keessaa tokko yoo hin fudhanne tokko waan san yoo hin amanne wanti sun akka milkoofnetti amanan waan itti hojjetan san siri'echiidhaan mirkaneeffatan taanan yoo ka irraa du'anillee dhaloota isaan booda dhufu santu bakka san irraa kaasee waan san itti fufsiisaadhaan suni maali siri'echii jechuun tokkoffaan sammuudhaa jedhan lama arraba jedhan sadi qalbiidhaa jedhan har'a elektirooniksiin hundi maal qaba seentaraal process unitii qaba CPU elektirooniksii keessa jira ilmi namaallee maali jedhan wanni nama isa godhee waan saniin deebi'ee of barbaadee ittiin of argatu suni maal jedhan irra walii galanii heart qalbiidhaa jedhan irratti walii galan seentaraal process unitiin ilma namaa immoo hartii jedhan irratti walii galan kanaafuu warri lixaa sun of argachuu kan danda'aniin maal inni waa sadiin kanaan of argatanii jedhan wanti kun sadiin waan saniitti amane taanan wanti sun osoo milkoofne nafu keeti jedhanii itti amanan laal kuni maal inni icciitii of ta'uuti icciitii ofii ta'uuti icciitii biyyaa ta'uutu as keessa jira dursa of ta'uu yoo argatin ofii ta'uu hin dandeessu yoo of hin ta'in mataa ta'uu hin dandeessu ofiifuu ta'uu hin dandeessu of taatee gaafa of taatee ofii taatee namaa taata jechuudha kanaaf har'a warroonni addunyaa keessatti seenaa gurguddaa addunyaadhaaf burqisiisanii waan seenaa ta'e addunyaa irratti hambisanii deeman kunniin maali jedhan asirraa fudhatanii yookaan asirraa qiyaasa godhaniiti warra waan sadiin kanaan of argate jedhan amma ayatootuma quraanaa kanneen yoo xiinxallina quraanni kun dhaamsa ajaa'ibaa keeyyannummaan tokko dhaamsa gurguddaa hedduu of keessaa qaba kan namnummaan hedduu hubatee itti qaqqabuu hin dandeenye amma rabbi quraana keessatti yeroo namni xiinxallu ofii anfusikum afalaa tubsiruuna jedha jechuun akka namni lubbuma ofii kanaayyuu laalee ofuma isaatu laalee eenyummaa isaa bare jedhuuf akka of qo'atuuf barasitti maal jedha ulamaan وفي الأرض آية للسائلين وفي أنفسكم جدي أيه وفي الأرض آية أرضي تنكيسة ديتي وقما في دنديتي كنت أكيكتو هدو أرضي تنقبا كنت ربي أيه اتأنسي وفي أنفسكم أفلا تبصرون أرضي في دتشي تنافي قامنا ما والبيرة في دي ربي جرتو ولا قبا جرات اللي تقفا جرى لتشو القبا جران توكويل ولا الراد فنس تقفا ولا الراد ولا بيكلنس ولا الرا جراتن اللي قاسي ولا الدبي يعني اللي عجيب الدم فقاتا الدم فقاتا وفي الأرض في لبك بيجي في من دتشن الدم فقاتا يصير رادوفه يصير جراتا يصير دبي منها خلقناكم ومنها يصير سنجرات شفني يصير سنجرات شفني يصير اسمر سنجرات شفني يصير اللي سندبي من بودر اللي ومنها نخرجكم تارة أخرى